Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii nagaa keessanii fayyaadha. Amma viidiyoo haraka baddeessinii dhufeera daaboo bareeda isaa kan ta'e kana barbaachisu irshoodha. Killee tokko yogurtii beekan paawudarii harcee aannanii kana hunda itti godhadheera. Amma sirriitti dhayeetiin harcee kiyya itti gingilfadha. Sirriitti qomoo waliin gaha. Amma sukkaara xiqqoo itti godhadha. Kaapii gimmaasha. Harcee itti gingilfadha. Harcee yoo gingilchine daaboo bareeda nu baha yookaan immoo keessallee bu'een beekamu garuu qulqulluu malee yeroo gingilchine immoo daaboo bareeda nu ta'a. Amma namni xiqqadha. Akka sirriitti miti gargida laastikii ta'eera sirriitti bareeda ta'e amma kanaan nammara. Amma immoo daaboo keessa kaa'uu kana qopheeffadheera. Qaariyaa, barsiinii fi borokilii, qaaraa, shunkurtii, alaangallee, borokilii diimaa sanii maqaa isaa oromiffaan hin beeku. Amma shunkurtii itti galchee hunda hin tursiisu walumarraan itti galcha. Baay'ee noddu baay'ee ran tursiisu baay'ee mi'aayaa bareeda isaati. Fayyaa keenyaafis baay'ee gaariidha. Akka saanduchiitti daaboo keessa kaa'ee ittiin hojjedha. Baay'ee bareeda isaatiin jaallattan jedhee abdiin qaba. Soogiddeetti godhadheera. Qimamii makallashaa kamuunii qaba. Roosmarii kan qabu jechuudha. Amma qaaraa fi ittiin shoorbaa baala absuudaatti godhadha. Qaaraa itti godhadha amma. Amma akkuma argitan kana daabboon kiyya bukaa'eera sirriitti. Amma sirriitti tolfadha. Amma keessatti itti godhadha. Amma sirriitti akka saanduchii naa ta'uu fi sirrii walitti mara. Amma jedhu isaa muradhaa diizaayinii kan ittiin hojjedhu.
amma kanatti wal jala dabarsaa. Tokko fudhee tokko duuba deebisaa, tokko fudhadhee tokko jala deebisaa. Amma meeshaa irratti bilcheeffadhu irra kaadheera. Kunoo lama jedheera. Amma xiqqoo haganaa bukaa'u akkanuma itti uffisee teessisa. Amma bukaa'eera xiqqoo isii oli. Amma killee irra dibadha. Sana fixaa fi absuuda gurraacha of keessaa qaba. Kun akkuma argitan kana bareeda ta'e irratti godhadhee amma oviinii kiyyaa digirii 355 irratti ho'isaa jira. Daqiiqaa 20 na ho'ee jira. Amma firii ittiin galcha duraan dursee ho'isaa. Kuno baay'ee bareeda ta'ee naa bahee jira. Daabboon kiyyaa baay'ee bareeda, namatti tola, ija namaatiifis ijoolleefis baay'ee bareeda. Jaalatanii nyaatanii ijoollee wanna babbareedoo akkanatti hojjetaniif ni nyaatanii. Manuma keenya keessatti haaluma salphaadhaan baay'ee bareeda kan ta'e kuno kana fakkaata. Kana amma kakao baay'ee gaariidha. Kakao hattiin yeroo tokko tokko yoo torbaanii guyyaa lama hodhunne baay'ee bareedaadha. Qaama keenyaafi ni mi'aawallee baay'ee namatti tola. Daabboo waliin ciree fi haa nyaannu. Akka jaalattan abdiin qaba. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii simbira haa jiraatu. Nagaan naa tura. Yoo jaalattanii viidiyoo kana laayikii godhaadha. Sheerii godhaa hiriyoota keessaniif. Nagaan naa tura. Isin jaaladha hunda keessanuu. Nagaatti.